Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota maatii JMN kun oduu biyya alaati. JMN irraa itti dhiyaadha isaniin jenna. Paartiin ODM jedhu Keeniyaa keessatti filannoo bara 2027 irratti kaadhimamaa pirezidaantii hin dhiyeessuu jedhe. Keeniyaa keessatti paartiin sochii dimokiraatawaa burtukaanaa yookaan ODM jedhama. Filannoo waliigalaa bara 2027 gaggeeffamu irratti kaadhimamaa pirezidaantii akka hin dhiyeessin hogganaan isaanii Oburu Ogingaan kan himan yoo ta'u, paartiin kun Pirezidaantii Wiliyaam Ruutoo marsaa lammaffaaf dorgomuu isaanii akka kaayyeffatan ibsaniiru. Marii gamtaa nuti geggeessaa jirru keessatti yeroo kana ODM kaadhimamaa pirezidaantii akka hin dhiyeessin ni beekna. Kanaaf marsaa lammaffaaf Pirezidaantii Wiliyaam Ruutoo ni deeggarraa jedhan Oburu Ogingaan. Oburuun walgahii galii walii qabuun waldaa Kaatolikii qulqulluu Paascal Homa Bay County keessa gaggeeffame irratti haasawa taasisaniiru. Murteen kun qaama marii siyaasaa tumsa ODM fi mootummaa Pirezidaantii Ruutoo jidduu jiru cimsuun kaayyeffate ta'uu ibsaniiru. ODM walta'iinsa kana keessatti kan seenu imaammataa fi aantummaa isaa ajandaa mootummaa keessatti akka hammatamu bu'uura gahee fi sadarkaa hirmaannaa dhaabbatichaa ibsaniiru. Ibsi kun mallattoo tumsi ODM fi bulchiinsi Pirezidaantii Ruutoo jidduutti gadi fageenyaan mul'atu cimsa-kan mootummaa bu'uuraalee bal'aa jedhamuun hundeeffame-marii ji'ootaaf hoggantoonni gamalachuu jidduutti taasifamee jira. Haa ta'u malee ibsi sun ODM keessatti ta'ee haala falmii siyaasaa kakkaasuu hin oolu. Dhiironni Keeniyaa maqaa haadha isaanii akka maqaa maatiitti fayyadamanii akkamitti qoosaa wajjin wal'aansoo qaban. Simon Macharia Wangui maqaa haadha isaa akka maqaa maatii isaatti fayyadamuun isaatiif akka boonu dubbatan. Ijoolleen Keeniyaa hedduun akka aadaa isaaniitti maqaa abbootii isaanii isa jalqabaa akka maqaa maatiitti fayyadamuun dhaalaniiru. Garuu namoonni maqaa haadholii isaanii akka maqaa maatii isaaniitti kennaman-ykn itti fayyadaman filatan baay'achaa dhufee jira. Keessattuu saba guddaa Keeniyaa Kikuyuu biratti adeemsi kun kan babal'ate yoo ta'u dhimmi falmii ta'eera. Dhiironni tokko maqaa haadha isaanii akka maqaa maatiitti fayyadamanii qoosan isaa mudateera. Dubartoonni maqaa haadha isaanii itti moggaafaman qeeqa akkasitti hin mudatan. Yeroo baay'ee yeroo gaa'ela godhatan maqaa warra isaanii isa jalqabaa akka maqaa maatii isaanii fudhachuun filachuu danda'u. Tokko dhiironni maqaa haadholii isaanii akka maqaa maatiitti fayyadamuun baay'achuun isaanii hawaasa Keeniyaa keessatti baay'inaan abbaa mana ta'ee keessatti gahee fi dhiibbaa dubartoota ilaalchisee ilaalcha jijjiirama kan calaqqisu ta'uu ni ilaalu. Lammiileen biyya alaa 50,000 ol ta'an jeequmsa Afrikaa kibbaatti mudateen baqachuun dhaga'ame. Afrikaan kibbaa 7 dura hojii raawwachiisummaa immigireeshinii adda erga eegalte as lammiileen biyya alaa 53,000 ol bahaniiru yookaan gara biyyaatti deebi'aniiru jedhan aangoonni biyya. Qondaaltonni mootummaa akka jedhanitti namoota gara biyyaatti deebi'an keessaa harki caalaan isaanii Malaawii, Zimbabwee fi Moozambiik irraa kan dhufanidha. Kanammoo wiirtuun yeroof taasifaman keessa qabaman hojjimaanni gara biyyaatti deebisuun xumuramuun eegaa jiru. Hojiin kun waggoota dhiyoo asitti Afrikaa kibbaatti godaantota waraqaa ragaa hin qabne irratti fudhataman keessa isa guddaadha. Mormiin farra immigireeshinii torbaan hedduudhaaf jeequmsa sodaachisaa fi manca'e taasisee jira. Mormitoonni mootummaa nageenya daangaa cimsuu fi godaantota waraqaa eenyummaa hin qabne akka biyya ari'u gaafachaa jiru. Hojii dhabummaan dabaaluun yakkii fi tajaajila mootummaa hammachuu keessatti gumaacha qabnaa jedhan. Haa ta'u malee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoo hawaasa diinagdee Afrikaa kibbaa mudateef godaantota aarsaa akka hin taane akeekkachiisaniiru. Gareen farra immigireeshinii hanga mootummaan gaafii isaanii guututti mormii torbaaniin itti fufuun dhaadatanii jiru. Haalli kun karaa dabalatee akka uumamu sodaa uumeera. Mormitoonni godaantonni waraqaan eenyummaa hin qabne biyyattii akka gadhiisan Juunii 30 jedhanii yaamuun kaanii turan. Tarkaanfiin kun lammiilee biyya alaa 10,000 lakkaa'aman haleellaa yookaan doorsisa sodaachuun akka ba'an taasiseera. Torbaan keessatti biyyoonni hedduun Gaanaa, Naayijeeriyaa, Yuugaandaa fi Keeniyaa dabalatee lammiileen isaanii Afrikaa kibbaa keessa turan gara biyyaatti deebisaniiru. Iraan buufata waraana Ameerikaa baha jiddu galeessa keessatti aleela raawwachuun ishee dubbatteerti. Dhaabbanni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan buufata waraana Ameerikaa Bahareen, Kuweetii fi Joordaan irraa aleela haaloo bahu raawwachuu isaa ibseera.
akka dhaabbanni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan The Islamic Revolutionary Guard Corps ka jedhutti haleelaan kun kan jalqabame tarkaanfii waraana Ameerikaa wiixata raawwatameef deebii kennuudhaan. IRGC'n misaayiloonni fi drooniin buuraalee waraanaa murteessoo ta'an kanneen kuufama misaayilii fi taankii boba'aa dabalatee buufata qilleensaa Prince Hassan Jordan keessatti barbadeessuun ibidda akka ka'e himate. Humni kun akkasumas buufanni qilleensa Sheekisaan Bahariin jiru irra xiyyeeffatamuun isaa ibsuun haleelaan kun bakka suphaa helikoptera waraana Ameerikaa hangarraa xiyyaara waraana elektirooniksii P8 fi wirtuu ajajaa fi to'annoo droonii barbadeessee jedheera. Himannaan IRGC kun of danda'ee kan hin milkoofne yoo ta'u Ameerikaan gabaas kan ilaalchisee agammaatti oman jenne. Gatiin bobaa addunyaa waliigaltee Ameerikaa fi Iraanii ilaalchisee gatiin bobaa addunyaa akka ol ka'u kan eegamu yoo ta'u mootummaan Ameerikaa dhimmoota waliigalteewwan niwukileeraa Iraan hirmaachise waliin wal qabatanii furuuf yaalii gochaa jira. Bobaan barmeela tokkoof saantima 4 dabalatee $79.11 yoo ta'u bobaan West Tax Intermediate jedhamu barmeela tokkoo fi saantima 4 dabalatee $74.86 akka ta'e Reuters gabaaseera. Daballeen gatii kun kan uumame yaaddoo erga bobaan naannoo galoo galaanaa kan daandii daldala addunyaa irratti barbaachisoo ta'an keessaa tokko han ta'e.